Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya shamarran Oromoodha. Akkam jirtan fayyaa keessanii baga jiraattan. Alhamdulillah anis nagaa jira. Bakka jirtanitti rahmaan isin wajjin haa jiraatu. Yaadaaf muraada keessan isinii haa guutu. Amrii jabaatte mara isinii haa laaffisu inshaallah. Egaa hagana jedhee kana ta'ansuudhaan inshaallah viidiyoo biraa isinii waraabuuf qophiidha. Innis viidiyoo narraa waa'ee rifeensaati. Rifeensa keenya akkamitti luuccessuu dandeenya, akkamitti dheeressuu dandeenya, akkamitti foroforii ittisuu dandeenya, akkasumas akkamitti buqqa'uu fi caccabuu dhorkina ka jedhu qabadhee dhufe jechuudha. Isas wantiin qabadhe wanta salphaa fidee dhufe garuu ka bu'aa cimaa yookaan bu'aa guddaa kennu jechuudha. Innis maali? Namoonni biyya keenya keessaa yookaan ilmaan Oromoo qaqqaaliiwwan hundi keessan ni beektan jedheeti keessattuu ijoolleen qotee bulaadha. Innis sanyii midhaanii keessaa tokkoon qabadhee dhufe, sanyii midhaanii keessaa talbaa qabadhee dhufe jechuudha. Talbaan akkuma beekamu biyya keenya keessatti midhaan zayitaati filatamaadha. Hedduu beekamaadha jechuudha. Faayidaas hedduu qaba. Waa tokko lamaa fi miti garuu biyya keenyatti wanti hin baratamin talbaan nyaataaf malee wanta biraatiif fayyada kan jedhu san wajjin ilaalla jechuudha. Talbaan rifeensa mataa keenya dheeressuu, foroforii balleessuu, jajjabina irraa gara laafinaa yookaan gara luuccaa jijjiiruu fi buqqa'uu fi caccabuu rifeensa keenya ittisuuf fayyada jechuudha. Hayyee akkamitti fayyada? Akka itti fayyadu isin agarsiisa inshaallah. Itti dursee osoo isin hin agarsiisneen dura biqiltuun kun biyya Arabaa keessatti jarjiirri jedhamee waamama. Jarjiirri kuni nyaata warreen Arabaa jechuun akka salaaxaa yookaan immoo akkanumatti baala isaa akka baala raafuu jira. Akkanumatti nyaataniidha yeroo misaa yookaan immoo qadaan dhiyaatu hundaa'u akkanatti kan dhiyaatudha jechuudha. Ni nyaatama. Hedduu waan gaarii qaba. Mineraala hedduu of keessaa qaba jechuudha. Keessattuu shamarraniif yookaan dubartootaaf hedduu filatamaadha jechuudha nyaanni kun. Kanaaf mineraalli as keessa jiru hedduu fayyada. Qaamatti keenyattis nyaannu, keessattis nyaannu, alaan rifeensa keenyattis fayyadamnu bu'aan inni kennu hedduu guddaadha jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya warri nyaachuu jibbitanis rifeensa keessan akka nyaachiftan kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha. Amma faayidaan isaatii fi faayidaan talbaan rifeensa keenyaaf kennu tokkodha jechuudha. Eerran isinii deebi'a. Talbaan rifeensa laaffisuu, dheeressuu, foroforii balleessuu, caccabuu fi buqqa'uu dhorkuudhaaf fayyada. Akkasuma jarjiirri kunis sanumaa jechuudha. Kanaaf lachuu walittis fayyadamuu ni dandeenya, kan argannettis fayyadamuu hin dandeenya. Yoo jarjiira qabaattan jarjiiruma fayyadamtan, yoo immoo agartee talbaa qabaattanii jarjiiras qabaattan lachuu walitti maktanis fayyadamtan. Yookaan yoo talbaa qabaattan talbaas adda isaa fayyadamuu dandeettanii jechuudha. Hayyee akkaataan itti fayyadaminsi isaa akkamii warra jettanii fi talbaarraa ka'aa jechuudha. Talbaa akkuma argitan kuni talbaadha. Talbaa fal'aana nyaataa lama nama tokkoof fal'aana nyaataa lama gahaadha yookaan tokko gahaadha jechuudha. Isumatu kireemii yookaan immoo zayita mataa rifeensaa baha jechuudha. Isa lamaan san fal'aana lama bishaan burcuqqoo tokko itti gootanii ibidda irratti danfistan. Eega danfistanii booda dhamni talbaadha. Bishaan kana keessatti ba'a. Yeroo inni itti bahu dhaqee akka laastikaa wal harkisa. Dhamti isaa guutuun itti bahee jechuudha. Kana booda bishaan isaa kana rifeensa keenya dibannaa fakkeenyaaf ani qopheessetiin jira akka argitan kanatti bishaan burcuqqoo tokkooti miti maankaa sukkaaraa kana lama itti godhani fal'aana taqriiban fal'aana nyaataa tokko jechuudha. Fal'aana nyaataa tokko talbaa bishaan burcuqqoo tokko itti godhe. Kanaaf amma kunoo akka argitan kana jeelii fakkaatee bahee jira. Jeelii fakkaata yookaan immoo akka jeeliititti wal harkisa. Kunoo akkuma argaa jirtan kana hedduu wal harkisa jechuudha bishaan isaa. Jeelii tahee jira. Isa kana amma wanti nuti mataatti fayyadamnu yookaan rifeensa keenya fayyadamnu fakkeenyaaf amma ani sahana kana qopheessetiin jira. Asitti keessaa gingilcha yookaan imbiibaa jechuudha. Bismillah. Haala kanaan jeelii isaa akkuma argaa jirtan baay'ee wal qabaa waan ta'eef hin dhimbiibamus hedduu rakkisaadha jechuudha. Uffataan keessaa baasuun ni dandahama. Uffataan keessaa firee kana baasuun hin dandahama jechuudha. Kanaaf hundi keessan akka irraa fayyadamtan abdii guddaa qaba. Rifeensa keenya hedduu dheeressa. Hedduu rifeensa keenya dheeressa waan taateef dheeressuu qofaa miti obboleeyyan kiyya. Foroforii balleessa, baakteeriyaa mataa rifeensa keenya irratti jiru hunda isaa nurraa balleessa jechuudha. Fakkeenyaaf amma kunoo akka argitan wanta akka qibaatii kana baasetiin jira jechuudha. Kunoo qibaatiidha. Hedduu waan nu jedhe jechuudha. Kana gizuma oo'aa san daddaftanii osoo inni hin ititiin yoo keessa dhimbiibdan deebiftanii jarjiira kana wajjin
khallaaxa yookaan waan itti daakamu tokko keessatti daayitanii walitti jechuu amma fakkeenyaaf kana eega dhimbiibeen boodatti ka dhimbiibe kana fi kana walitti makee jarjira kana ciree walitti makeetiin khallaaxaa keessatti daaka jechuudha wantoota waa asiira minaamin itti hojjennu kana keessatti hin daayinaa eega daayinee boodatti homaan goonu hin xaffafnus akkanumatti rifeensa keenya dibannaa jechuudha eega dibanneen booda rifeensa keenya hedduu laafa hedduu wallaa ajaa'ib laafa kanaaf haala kanaan itti fayyadamaan dhaamsa kiyya inshallah hundi keessan irraa fayyadamtanii akka bu'aa gaarii argattanii itti gammaddan abdii qaba inshallah warri jarjira hin qabne khalaas amma kana baasee jira hin argitanii miti rifeensa keessan akkanumatti dibattan jechuudha kuni zayitii rifeensaa jedhama kuno adduma isaatu zayitii rifeensaa jedhama hedduu kana yaani isin jibbisiisuu sin danda'a wanti akka furrii fakkaata waan ta'eef jeelii tahee baha jechuudha jeelii kana yoo fayyadamtan rifeensi keessan hedduu isiniin dheerata hedduu isinii qulqullaaha akkasumas immoo foroforiin isinirraa bada akkasuma rifeensi keessanillee immoo akka inni damage irraa gara skinni ta'utti yookaan immoo akka inni isinii bareedu isinii taha jechuudha inshallah hundi keessan itti fayyadamtanii bu'aa gaarii akka argattan abdii guddaa qaba inshallah irraa fayyadama waliifis qooda subscribe godha youtube kiyyallee waliin gaha isiniin jaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu fi amanillah